يا سلي حبيبتي أنا سيف جتشم وهم داني سيف جتش دودك يا عجب سيف جتش وهم دانقول إيش لبوك وسنجال أعطوا ما قاعد قرو ويتكيكي مرتو من عامنا ولد تريدني نسال في سيناكا استغفر الله ما لبو يجنو بدمو والله نبيكو قرو وجي مرمو كوبا مرني لا حبيبتي كان ولي مريض دا يلي بدل قبو نياتمو كيكي مرتم بدينا نياتمو كيكي مرتم كان برشقو ندينا سنين جرامي كيكي غمورم بودا كان هركا والجالة دبرسني ونتنسون برشقو سنرد وفيدنو قد قد أما تقبابدو إني ديرا مو قبابا هذه سنرقني ديكو نرول ليرا تباي لمتي يا تيكو إني سرول ليرا تاتي قبابدو برشقو هركا والجالة دبرسني وننسوني nama dheeraaf gabaabaa irraa baay'een deema walitti jiis kitaaba. Wanni qabadha. Kophee dheertuu dirachuu qaba innaa gaafsan akkas taana. Kophee dheertuu naa bitiin jaan. Hoy irraa jiidha. Injigu malee yaana maal aboo duruu diradhee hin beeka garuu alaan deemee hin beeku malee mana keessatti ni danda'a dhaabachuu. Mana keessatti ittiin sirbee beeka. maal asba nama suuraa isaa asbaasi jedhiin si nama takka dhageette suuraa yarsakeetii asirra fiddee booda dubartiin zamana kanaa baddee jirti si harkaa hodhattee nu keessa hin jirtu ani keessa hin jiru sagalee dhiga akka wallaa dhiira hedduudhaan na gaafate mana wanniitittu mana nasraatittis mana hundumaan hin deemami yooti isaa jaarsa keemeen mul'isedhani jiru abadan hin mul'isin nama amante dubartii singilitti fa'aa mul'isin dubartii amma tawfiitiifu jireenyi hir'inni qonnaa uumamee jira. Osoo abbaa abdii yookaan maammee ta'ee mul'isaa maammee nama wanni mu'e fayyadamu mara komiti. Qoy abbaa abdiitiin duraati wal jaalattanii turtanii sila. Dura isaan na jaalatee ture. Abbaa abdii abbaan maan abdii kenna kummo? Rahmaatii yanaan jechaa ture asiin dura baay'ee nafa. Keessaa mola feetiyya. Keessanii miti keessan abbaa abdiitu nama dubbisa. Abbaan abdii nama dubbisuu miti wasaabbiidhaan. Laayivii irratti wal jaalattanii? Humaa liivii wayitii seenu rahmaan asiraan hin adabbaraa baran jedha akkana rahmiyyeenti. Ena wasaabbii salphaan Taniin qabaa garuu ani saalfadhaa akkana waa babarreessuuf ani nama gurguddaa ni feemusii kana ani waan barreessuuf akkanuma lafaa ka'e. Uummata feemusii kana irrumaa fagaadhu uummanni najisa. Sodaadha wallaahi. Garuu maammeen qofti naaf gayaadhaan itti haasa'uudhaan. Inni akka qoleessaatti na wajji haasaa inni hawaasaa bidha yeroo hunda naafannaa yeroo hunda na wajji haasaa wajjiin taphataa bakka akka taphataa. Maammeen kun eenyuun inni ammoo? Jauhiti, jagallah wahiti. Karar geessan hin beektu. Dhiyoo, okay, beekuu dha walwaroo akkasin beeku. Baay'een beeku, bareeda bakka. Wajjilii bira rafne tokko dhufuun ooltootee wajjiisan hin beeku. Eessa jira raftan? Laayivii marra raftanii hiree ofii? Walaa liivii irratti rafne liivii isaa illee achii baneeti asii ol nagalche. Akkuma ammatti nagalchite kanatti inni achi viidiyoo banatee illee viidiyoo banadhee rafne. Baga raftan lameessatti. Manni jiraa waddadee jiraa baga raftan walla. Halkan giftii ummanni giftii nuti darbaa fuula halkan nuti quban qabnu taaptaap nu godhaatiin gaakkatti taaptaap anadadaan ol jedheeti taaptaap godha mucaan isaa ciciisu mootiyyuu kun galataa akka jedhamu tokko. Harka isinii maraftan. Quban qabdan. Nu lamaan nu marafnaa badee mucaan baalee geedha akka inni godhatu osoo ergite harki isaa waan inni godhu. Isa duuba taa'ee. Nama meeqaan raftan maal isiif mucaa miti? Geessi keessallee namni hin jiraa? Mucaa obboleessi isaa tokkotu isaa ciciisa. Inni illee rafee? Inni illee rafeetumaan ol ka'ee waan inni gurguratu bara adadaan badee mucaan tokko na waraabde. Viidiyoo isaa irratti argee waan inni gurgurate daa obboleessi isaa baalee geedha. Niis bakka baga rabbisii baase. Akkasitti raftan baguma biyyaati jirtu hin jiraati maal abboo? Wallahi ofii biyya takka hin jirtanii miyaani biyya garagaraa jirtan.
Maamee miti kaaka baalagii godhate obboleessisaatu yuutuuba waan biraatti maameen mootuu hidhii kan akkana hidhii waliin dhaa maameen hidhii waliin daddaa. Yaa naagaleera lafeeti ummata dubbii addaan baafataa deemaa zim jettanii rafne ta namni jedhu waan laayivii gubbaa tiktoka gubbaati malee waan biraati miti. Kasi jabaadhu baqa inshallah amma cidha kee rabbitti nu haa gahu inshallah. Ani birrii keessaan ergi ambeeloo sii bitaa yookaan qoymi dura mari'adha iyyuu nama mari'adha. Ijoolleedhaan mari'adhee yookaan dhiis ijoollee mana bira jirtuun mari'adhee waan beeloo siin dhabu'an iyyuu. Ani zamoon hojiin qabu xiqqoo birriin qabuuf malee ani osoo akka dur taate beeloo simaa bitaa. Wallaa dhiis wallaa cinquu fedhu inni mana no abbaan si cinqamuu fedha dhiis. Abbaan abdiillaas jira kun hoolaa dhufe inni yoo amma akka silaa hiriyyummaatiif osoo sii bite dhiis garuu ilma dhiiraa kana dhiis ummata feemasii kanarraa fagaadhu. La abbaa abdiinaa bituu fi abbaan abdiin dubbisuun isaatti iyyuu waan gaariidha. Ani isaa waan abite jechuudha. Lafa taa'uu na wayya. Si miidhesa? Waan inni si miidhuu odoo hin ta'in nama ilma namaati waan abite jechuun jaalladha. Aslan inni du'a malee. Yookaan irra ofumarraa akkasumatti hin du'a malee yookaan immoo nama hin kadhadhu gabbayeetti nyaata naa kenni jedhu yoon hin beelees. Manuma keessatti hin du'a. Abshir maa duuta osoo nu jirru ati duuta yoo duune walumaan duuna malee adda waan duutuuf hin qabdu. Asiin dura wallaahi du'a ofitti kadhachee ture asiin dura takka rabbiin ajjeesu dide asiin dura beekta. Ammaa miti waan ture. Waan ture duraanin waanuma du'aa rabbi yaa rabbi ajjeesin ofiin jedha. Takka maaliif lafeetii maa duuta adawaan kee aduu ka du'u meeqa kamtu jira akka sabaatittuu ka du'uu qabu meeqa kamtu. Osoo rabbi nama kana nurraa ajjeese meeqa ka jennu meeqa kan qabdaati maaliin nama geette nama jiruu fi jiraatu maa du'a. Namni nama walitti oofaa ooluu nama waliin dhayaa ooluyyuu du'aan jiru. Maaliin nu geette ati duuta? Abshir bareedduuti hirrifatiin ishee. No waan du'aan haasa'in duuti ganaa fagoo jirti ibaadaa bichaa jabaadhu. Inshallah beektii koo. Ati maa osoo heerumtee ilmooteen argin duutiin jirtu inshallah. Waggaa 17 sanumaan ofi kadhadha garuu rabbiin eegisanii se'an akkatti ofitti falfalu kana faranjoota na dhorge beeytaa hin jedhini waan akkanaan dubbatiin nuti ni beeyna waan ati jettu xiqqollee waan ati jettu hedduu beekullee baannu akka ati allaa jettuu rabbiin kadhattu ofitti si agarraa nan jedhani. Na dhorganii harka ganna deebisan yooni nan harka ol qabee yaa rabbi kiyyan ajjeesa sumatti jedhee bosona keessa. Laa akkasin jedhin suni badaadha. Na ajjeesin jedhin. Maa duuta osoo hin heerumin duuta maal argitee duuta yaaki duuti ganaa jirti. Maal argitee duuta bichaa fi miti iyyuu bar maal qabattee duuta sila ibaadaa wayii hin qabnu laayivii irra bulaa baanee kuno maal qabannee achi gaddaa. An gaafsan bar uummata kaayuu miti gaafsan odoo illee ani jannatan hin galee maaliif jette uummata tiktokiin fayyadamu gaafsan waggaa 17 warra bira wagguun boobaa nagaya qaba beektaa. Wallahi gaafsan jannata akka galtu maal qabattee deemaa jirtan. Wama arguuf hin taa'u yoo san jechuudha. Wama arguu jibbee telefoonallee caccabsee fixaa yoo sanitti gaafa waggaa 17 yoo telefoonallee ala qabanii caccabsa yoo kophee natti kennanii achi darba jaaba ofirraa hin darba waa hundaan diran. Ati ammallee jannatuma galtaa abshir. Du'aayi nu godhe nu malee. Maraatu ture. Maganuu fayyite. Laa gaafa waggaa 17 maraatu ture dhugumaan jedha wallaahi. Gaafsa natti haasofte. Kamaraate nuyi malee barsiisii miti. Si ajjeesa sila odoo na bira dhufte sin dhiisaan Oromoo jibba gaafsa wallaahi. Gaafa waggaa 17. Wallaahi baganu jibbi. Ammallee waan nu jibban qabna bar maal waan nu jaalatan maal qabla kuna walumaa rabsaa walla baganu jibbite maasitti haarasee taatee asootina jibbite. Maarree. Warra tiktokiitii miti Oromuma guutuudhaan jibbee waan Oromuma lafaa tanaan jibbee an tiktokii iyyuu hin beeku an gaafsan sii gadi. Maa Oromoon yaada furiitu walii galuu dadhabde baga jibbite jibbi ammallee.
ummata Aman jibbuudha. ummata beekaa Amma yaada qabaan. galuu dadhabe. Jibbu ammaani wayin itti dhiyaadha wayi wajji qaaqa wayi wajji wacamu Oromoo yoo alatti na dubbistee wajjin haasa'u yoo asirratti takka waan dubbi ala kanatti eenyu gabbaaniitiin yoo haasan yoo namni xiqqoometti waa hime jechuun achi deemanii wal lafaan haasayan. Amara waa takka waan kee dhoofsadhu abiibti amma fa'a ajandaa dhufaa jiru. Ajandaa wannaa kanarra jiru. Ani sitti himu kana sammuu ta'een burjaajessu jedheeti malee rahma waan zamoona kana jiru hin dhagayinillee laabi marraa fagaadhu abiibti. Fagaadheettuu naan sawuyyuu jedhe. Waan harka nama harkaa baasaniyyuu bar dubbiyyuu waan namni hin feene himuu hin feene nama harkaa baasatan fudhatan. Maarreen hundi barsanumaaf as ta'ennaa keerii kam dalagachuu biseeta. Amaniin nama Oromoo tokkichayyuu. Waan baalagee faana magaafatanii bar dubrummaan tu waan akkamii namaan jedhani. Si bakka dhiisi uummanni wal balleesseera dhiisu waan sanii. Wal balleesse wallaahi. Dhiisi. Rabbummaan haa qajeelchu uummata kana. Uummata kana qajeelchu. Wal balleesse. Wal balleesse uummanni ati maaltu si gayaati ta'eetiifu. Wallaahi. Heerumaa jirta. Bultii ijaaraa jirta. Bultii nagaa rabbi si haa godhu. Aamin aamin. Atillee rabbi Hamzatti si haa fidu dafee walumatti si naa fidu. Yookaan nama biraa yoo ati Hamzallee hin feene Hamzaa biraa akka dhaquu feetu hin beektu hin feeta? Hin fedha lafeeti. Rabbi Hamzaa bira ati kama jaalatte san si haa ta'u malee ka bira hin barbaadin. Yoo inni illee si hin ta'in namni biraa ka gaariin si dhufa si galee. Amma isuman naa ta'e ka amma isumaa amma namni biraa jechuudha. Akkas taanaan. Bakka yoo inni si jalaa hin fuudhin qofa ati rabbiin si jalaa hin fuudha jettee yaadda. Ashittiin hin ayyamtinaan jedha bara nama biraa osoo hin siinaa jaalatee keessaan maalii hundi si jaalatti qofa. Beekaa ani bara namni anaasi wallolchiisuu fi mucaan maa nu diruuf siinaa isaa. Ashittiin akkana naan jettee barnatti dubbachuu jirti jala kana naan jedhe. Waan asiin jedhe deebi'ee sitti maa? Ashittiin na ayyamtiyyuu naan jennaan lakkee ana ashittiin obboleetiitii yaarisi walloluun fedhuu madiisi mi'aan naman jaaladhullee hedduun qabaan jedheen. Atiin kun osoma isirraa guruu baattee natti tola. Ana masaanuu na godhachuurra isi matana jajjabeeffattee isi matana yuumee isiin tunuu ijoollee duratti fudhattee dubrummaa nama qabu lamaan iyyuu walirratti yoo fuute agamsitee atuma isaaf gayaadha. Wallahi si qabu. Lafeetiin. Qoy. Inni silaa naannoo lamaan walirratti nu fuudhuu yaada mucaan maal ta'e? Beekaan. Silaan barra dhahaa beekee barkana ati maanatti nimin keessan sila waan tokko jenna. Hirrifatta kaa'ati waa'ee isaa haasofta amma Hamza akkanumaami jettee akka asirratti haasoftuun fedhu waan ta'eef inni. Amma kiu jedhee maal natti hambiste lafeetii wallahi sila bishaan of bira kaa'e jettee waan natti himuu qabdu. Bareedduuti jedhaa ilaalii wallahi. Inni akkasaa jedhu malee. Inni akkasaa jedhu malee. Wallahi inni akkasaa jedhu malee ani. Inni ilma dhiiraati bahuma ta'eenu ilmi bara jaarsa kiyyallee ta'u inni ilmuma dhiiraati simatu irra na'aan akka dubartiitti akka intala biyyaatitti keessaan seentee natti himuu qabda. Akkamitti wallahi sirraa mufadheera. Wallahi niin sodaadha si wajjin haasa'ulee hin sodaadha beektaa ashitti. Maana sodaattamaa yoo miidhamee amma sirraa gaaf tokko ani booye garaa sin nyaadhu. Inni na jaalata ani beeku akka na jaalatus ani garuu waan jaalate Hamza sheer naa godhaa fida. Nan jaalatu ani hin jaaladhu isa na jaalata. Ani jaalala isa kun qaba bititi. Bar ismi waan inni naan jedhu Oromoo tokko qaba. Wayitanii natti haasa'uu fi numa jala teettee ma dhageeffattaa misi malee yoo laale si malee naan jedha kunoo laal dalagaa dhiira. Wallahi dhugana isaa garuu ashittii tana dhiisuu shamtuudha naan jedha barreessi arrabsa. Ashittii namaa godhuun beektu nyaata namaa godhuun beektu dhamaa ittiin beeka wallahi siin kijibuutti hin jiru akkas jedha. Si caaraan beektu naan jedha. Akka ati gootu kanatti. Ani maal jedhaan beekta? Ashittiin ati waa'ee ashittii kanarraa bu'ii ashittiin. Wallahi.
والله يا شتي رابو يا شتي تيتي يرو هندا شتي سي جباتي أنا تو سي غرسايو إسي نياتا وغدون بيني نمني بالي كم نياتا غدون بيني بيتي دبري بالي سيرم بيتي يودينا أجايب ربي كوتو دفي جدابر كوتو دفي سينجر No, dubbii kana haa akka ani hin dhageenyee fi maan beekta kan lagaa dhiira. Ashittiin dhiqqoo isii nyaatallee namaa godhuun beektu naa lakke ashittiin hin baratti abshirii yoo hin beekneyyuu garuu durbi baale namni akka durbi akka baale beektu hin jirtuyyuu jedhee nyaata keessaa ni beekti. Inni godhi baale ta'uu osoo hin ta'in anumaan fedhiin hin jiraami dhiirri sinsinnii qabdi sinsinnii makaasee dhiisi. Amaluma dhiiraa. Si fedha. Si fedha dhiisi ati bareedduudha. Dansaa tana ani heerumuudha. Ana akka marattu heerumuun edaa isatti na fuudhaa mitiin wayin sila dhiira wayin dhiira ta'eetiin isatti illee heerumee isatti illee heerumaa lakki. Yoo sanii miti baroonni guddaan inni yaadu isaati malee inni har'a si yaadee barullee taba biraa yaadaa iftaan illee yoo zoo amala akkasii qabaa jechuudha. Allahu aalam yoo ati bar waan natti aantuuf natti himte namni biraa natti himaa hin beekta amala dubartii natti himaa namni biraa rahamaatiyya. Sitti naarre sitti aaree sitti nimne. No ati waan na jaalattuuf natti himte namni biraa natti himaa. Hinimu walla ani wani si jaaladhu waan dhugumaan si hima malee ani bakka jechuudha ati naariin kaa'ama aariin aaree jettaan osoo ana ta'e naaru hinaaru dhugaa osoo ana hamsaan odoo kiyya ta'e ati osoo na jaalatee ture ana hamsaa waan akkana si jaaladha na jibbeera rahmaa odoo naan jette wallaahi naaru maaliif himette sille yoo jaartii godhate anallee jaartii godhate naaf gaariidha yoo na dhiise biraan argadha yoo na dhiise si qofa fuudhalle ani nama biraan abdadha nama biraan argadhe yaada numaa nafa malee irraa wanni hin yaadda'u hin aaru hin rifadhu bakka. Rifanne ani waa meeqa namni baniin aadamuundi waliin na beekee waa meeqa anaada waa meeqa qabaasirraa maashoofta. Ya annama na jaalatelle nin qabamite anama kaduraani yoo duratti heerumu qophaa'ellee in dhiise ofuma kiyyaa hin dhiisewu ofuma amalli isaan haa ta'u dide ofuma hin dhiise akkuma dhiiratitti filatuu qabdaaratillee dhiira taatetiin yeroo ammaa kanatti dhalallee ni filatti dhiirtillee ni filatti. Inni himaa siin jedhe ashitti matana jibba siin jedhe. Lakki wanni dubbisu. Dhiisi bira kuti bakka dhiisi bira kuti. Ashitti hojii kee bakka dhiisi ama bira kuti waan akkasiituun dubbannu amma nama waraabaa tiktokiin kunillee badaadha beekta. Ufadhee na dhiisne. Yaa rabbummaa sabrii naa kennu. Waan tiktokiiti dhiisi waan tiktokiin nama godhu yeroo tiktokirra jiru jaarsummaan kee kunuyyuu waan haasa'uun beeku beekta dhugatti akkasuma osoo amma jaarsa kee ta'e illee inni yoo dubarteessaan siin jedhe moo tiktokii gubbas siin jedhe. Liivii fi banee liivii kiyyallee aneellee achiin geemi hojii taphannu akkasitti haasa'e malee namni waan haasa'uun beeku tiktok irratti abadan namni tiktokiin yeroo nama sammuu nama tuqa wanna nama dubbachiisuun beeku. Anummaan dura osoo jaarsa tasii qabu dhiira biraa hojjetu haasa'e waan haasa'u san hin beeku garuu ofiin jaaladhu ofii wajjin wayitii haasa'ee geessisan of yaadadha. Eessa ture akka eessa ture gale wayitii san of beeka wayitii gale ajantaa kana garuu hin godhu malee osoo jaarsa qabu asii deemee dhiira wajjin haasa'u kas godhuun gaarii miti. Nachooma hundaafuu ulfaadhoo ifti hagana jaalattu jabeenya natti himte osoo dubartii garii taate amma haga ani galteen tun gara biraatiin naggaltutti. Hamza ijoollee dhiisa Maatti mufanne anuutti mufadhe ijoollee fi dhiisme israahmi jedhis kanaa oolmaan na godha badiyaan. Bakka dhiise inni si jaalata seeraan si jaalata. Maal seeraan si jaalata jetta ammaree fi matan maamee kanaan jette. Wanni waan ati wanni jetteef si ati faashittiin biyya tokkorraa dhuftanii minaan jedhee na gaafate yeroo dura. Malee Hamzaan nama gaariidha si galeessiif ani siif laalee jira baay'ee ofirraa hin dubbadhe iyyuu ashittiin gaariidha ashitti maqofattee fi ani lakkisi sitti heerumuuf yaadallee hin qabu atiin kuni sila ashitti mammaltee waa ashitti sirraa bareedan jedheen. Abbaa filattu situ beekaa garuu ati dhiiraan jedheeni ati dhiira garuu. Inni koo wayita akkasiin jedhu ashittiin dhiiseeti jedhee moo si lammeeffadha jedhe.
لا أسير إسلامانو ينان عشتين سيري سرانجة تريم بيك واني ما تبيك إمباني نانجة سينجة تجرام زنبايكا Garam ba ya na mal kawa ba ya maboda. Dubbisin komanti sa isi. Soldabiti wallahi keessa walii barreessitan bayyamma. Maal keessa walii barreessan anadis. Bidda qabate tu waan dhaamu onni keessa walii barreessan maaltu jira. Ani waan dhugaatiin sitti hime waaqa innuun dhagaa. Nallee dhugamatu na aarse kun ati barisu barrateette dhugaanatti himte. Soosoo taate barisa durattu hin dubbattu. Dubbadhu malee wallahi waan qaanii hin dubbadhu. Ana Hamzarraa takka waan hin taane dubbadhee beeku. Takka Hamzallee waan isaa dubbadhee beeku. Sii galee Hamzaan gaariidha jechaatumaan oola malee. Yoo inni waan san na gaafate gaafii inni na gaafate waan saalfataa inni na gaafate tokko man siima. Maaliin dafeeti? Isaa midhaan nama singiggeessa. Maal si gaafate? Sidumati misiri baay'ee. Uumaan hin gaafanne bakka hanganuma bareedduuti. Amma bira kuti bakka anamma yaadadhu hedduu waan inni hojjaasessanii oli beektaa nam yoo si imallee ni boottaa akkati boottuun fedhu. Atiin tuni intala dubraati intala baadheetii obsii kabajaadhanii suutatti ijaarsa jalatti bulanii akkuma amma itti heerumtee tokkotti uflaadhiti. Aniin tun amma heerumuudha nama birootiin heeroo malee anamsaa heerumuu waan hedduun seeni. Yoo heerumeenaan argatu Hamzaan eessattuu nan argatu ani amma garuu ati siif hafaa beektaa nan jaalatu amma achi booda waliinuu naasawuu ani hin sodaadha dhiira bira wajjin dubbadhu. Yogguu san nagaatti si deebi'a innillee rahmallee eega heerumte bakka anillee ashittiiti yaa jabeeffadhu dhawitii san nagaatti deebi'a Hamzaan eegi. Kanaafuu furmaanni ati heerumuudha? Ani heerumuudha furmaanni kiyya yoo ani heerumte Hamzaan nagaatti deebi'a booda sima qofatti achi deebi'a dhalaa biraan barbaadu. Hamzaan booda ashittiitiyya qofa jedha. Booda ashittiitoo bareedduu koodhee si faarsaa barloo kootiyya siin jedha. Kiyyaamma akkatti na faarsatu argite. Akkasi si faarsa sillee yooni inni heerume. Lubbuu ta'u siin jedha yaa lubbuu tiyya yaa haadha manaa kiyya siin jedha. Garuu Hamza wallahi dhiisaa gaa foto ashittii kana ol gurguruu dhiisi malee silaa seeran foota isii tana amma foto isii achirra ol baas namni foto achirraa kaafatee ashittii tana irra haasa. Siifi ashitti irraa kaasan fedhu ani isin jaaladha isin lamaan iyyuu seeran isin jaaladha. Durii tiyya jedha. Durii si qabantiin dubbishin. Durriyyee miti laa isiini laala yaa sabboontuu sabaa sabboontuu baalee jedhaan ashiyyee sabboontuu baalee jedhee faarsan isiin immootu harargicha kiyya ittiin. Dhiisame dubbiin gara gandaan jalaa deemtii rahmaatiyya gubanne. Amma heerumaa godhi sirraa an torbaan lama moo torbaan sadiitti numaan heerumaa sirraa. Maal osoo heerumiin barmasaanuu argine. Way wal fuune sila hin haasa'e malee afaaniin dubbate malee nam fuune arinne akka afaaniin dubbatu kanaan nama citaa bar maal ashufta. Miti nama garii durbi gariin garaan dandeettuu baay'ee takka dhiira hinaafuun irratti hinaafuun bareedaa namni jaalallee ofiititti hinaafuu namni dubartiin biraa jaalatte akkasuma. Mataa dis amma ajandaa kana cufe obboleessi kiyya tokko as chala jira. Wallahi jedhe wallahi amma jooyin godhe namni biyya ahleen nu bagaragaan dhufte si arge si jooyin godhu ishee ahlan sahlan. Ahleen bareedduu koo ahleen akkami? Nagaa alhamdulillah. Suuraa si erge jettiisa jedhaasi suuraa maalee? Sirba jaalalaa nuuf sirbimee jedha. Waalaikum assalaam. Ashiidhaa isinii jedha maal goota muuziqaa nurraa ibus. Ashiidhaa wayiduu jedhime. Meen ashiidhaa naa goe.